maal ta'aa jira naagalaan jiru bar dubbiin naagalaan jirtu akkam misil ijoo yoo waliin ciisin turbummaan ilaalamuu jalqabe moo akkam babbanni reef babbadaa jirra bar reef babbadaa jirra alaaluma irratti ilaalamuu jalqabame otoo biraan ga'e osoo wajjin hin ciisin akkam nuuf hima warri haaraa amma fuudhaa jirtan kun of sodaanneeyyuu of sodaanneeyyuu durbaan urufuma irratti ilaalamuu jalqaba mataana urufu irratti erga ilaalamuu maal gochi sargii jechuudha garee maal gochi fuudhee manatti hin galfachuudha duruma maaliif hin ilaalin erga waliin hin ciisin ilaalama ta'e maal gochi fuudhee galfachuudha guys nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaan qaba galata rabbii har'as deebi'eetii dhufeetiniin jira wanti nani deebi'ee dhufee ammas waa'eedhuma ayyuuti jechuudha waa'een ayyuu kenii namoota baay'ee keenyatti gaafii ta'ee jira eessa deemtee eessa dhattee maaltu muudatee kan jedhu wantoota baay'eedhaan nama baay'eetti gaafii ta'ee jira jechuudha iyyaasuun amma namoota baay'eetti dawwalee warroota hiriyoota isaatii fi hiriyoota Saayidootiif dawwalee gaafataa jira akka viidiyoo iyyaasuus irraa dhageenyetti garuu mooyyuu Umar namni jedhamu kun jechuudha fira Sumayyaa natti fakkaata fira ishee haa ta'u obboleessa ishee haa ta'u hiriyaa Saayidoo haa ta'u namni kun maal akka ta'e hin beeku namni kun muudannoo narra ga'e yookiin immoo waan narra geessistanii ummata oromootitti beeksisaadha gaafa sana ayyuun eessa akka jirtu bakka dhaga'e isinitti nima jechaaniiti kan inni jiru iyyaasuudhaan jechuudha kanattaansee iyyaasuun akka jedhutti ani yoo itti hubattanii itti ilaaltanii jechuudha cinni jara kanaa torbee har'aati mitire kan nuti viidiyoo argine torbee har'aati jechuudha har'i sanbataa akkasumini har'a hojjaa duraati maaltu sanbata godhe torbee kaleessaa ture malee cinni torbee kaleessaa ture already mucaan kan baddee torbee har'aati jechuudha torbee aga kanaa mulu akkamittiin turan iyyaasuun immoo maal jedhaa jira amma waliinuu hin rafne guyyaa yeroodhuma inni fuudhee garmanaatitti galu sana uffata isii baafattee baddee uffata beelloo achumatti gattee baddee fuudhee gaafuma gar cidhaatii garmanaa gaafa galanii jedha egaa mucaan kun erga gaaf sana baddee aga ammaatitti akkamittiin calli jedhame wanti kun har'a haaraa ta'ee haaromsaa jiru moo nuun taphataa jiru moo ani naan galle jechuudha wanni kun dhugaa dubbachuudha akkasuma immoo wanti nani shakke takka yoo jiraatte Umar nama jedhamu kana akkuma beekamu chaanaala isaarratti yoo argitanii reebanii turanii lafatti dhidhiitanii turan jechuudha sababni inni reebameef sababa meemoorii fi akkasuma wantoonni kaameraa Saayidoo keessatti argaman yookiin immoo guyyaa cidhaa sana irratti isaan qopheeffatan waan badeef jechuudha kaameroonni adda addaa waan badaniif meemooroonni adda addaa waan badaniif waan kana keessaa situ harka qaba sitiyyuu Sumayyaa faana walii galtee godhee intala dhuftee meemoorii kaameraa keessaa baasterree hariiroo waliin qabdanii aatii Sumayyaa faana wantoota hundumaa Sumayyaatti odeessitaa Sumayyaatti dabarsitee himtaa mistira mana keenya keessa jiru wantoota asitti raawwatamaa jiru hunda dabarsitee raawwattee isheedhaaf sheer goota sababa kanaaf kan ka'e jedhame isa reebanii turani jechuudha akkuma viidiyoo isaarratti arginetti namni kun immoo maal jedha wantoota narratti uumame hunda isaayyuu anga ummata oromootitti himtanitti ayyuun eessa akka jirtu isinitti hin himu jedha afaan guuttatee raawwatee jechuudha kan dubbataa jiru mee sagalee isaa walumaan dhaggeeffanna. Yeah.
argitanii kabajamtoota hordoftoota akkanatti fakkaatutti shira kana kan xaxaa jiru Umar nama jedhamu kanadha. Umar nama jedhamu kanadhaatti fakkaata. Ayyuullee kan fuudhee achi balleesse Umaruma kanarratti fakkaata jechuudha. Akka yaada kan gootetti. So kanaafiyyuu eessayyuu jiraatee eessattuu Umariin barbaadamee qabamuu qabaa jechuudha. Inni amma isa dura miidhame sana kaasaa kan koo yookiin immoo waan ani miidhama namiidhan sana uummanni Oromoo haa beeku yookiin immoo bahaatii beeksisaadha kan inni jechaa jiru. Gaafa sana ayyuun hin argamtidha. Akka jechaa jirutti jechuudha. Ka sagalee isaa dhaggeeffachaa jirutti waan akkasiiti kan inni haasa'aa jiru. Akkuma beekamu uummanni Oromoo uummata Oromoo miti addunyaa muluu si argee jira yaa obboleessa kiyya. Reebamtee jirta reebamuu kan kee hundumtuu si argee dhidhiitamteerta wanta ati dhidhiitamteef maanni balleessa kan keetiif jechuudha. Waan balleessiteef kana hundumaa immoo akka harka keessaa qabdu ifaaf bilisa mul'ataa jira kanoo jechuudha. Lubbuu namaatiyyuu fuutee raawwattee ittiin taphataa jirta. Kuni ifaan ifatti ayyuun akka ati fuutee too gara ta'e geessitee akkasirraa mul'ataa jiru akkanumattiyyuu tilmaamuun keenya nama shakkisiisu malee. Nama shakkisiisu akka haasaa arraba keetirraa ba'uutti. So kanaafiyyuu osoo dubbii dheeraa sitti hin dhufin micayyoo kanaan lafa fuutetti odoo deebistee gaariidha. Tokkoffaa immoo durbummaa hin qabdu. Namoonni baay'een yeroo dura dabarsus durbummaa hin qabdu. Durbummaa qabaachuu baattee micayyoon kun erga waliin hin ciisin maal marfeedhaan ilaaleere moo laaboraatoorii wayiitii ittiin ilaale wayiitu jira. Maaliidhaan ilaaleere? Ani kun wanaaf gaafiidha jechuudha. Waliinuu hin ciisne. Waliin hin ciisne ta'ee akkamitti ree? Akkamitti durbummaa qabattee qabachuu baattee maal sila horiidhuma nama gootanii dhugaa waaqayyo. Anna ajaa'ib dambar. Waliinuu hin ciisne. Oggumsa na baatee badde. Jara namaaltu maal ta'aa jira naa galaan jiru bar dubbiin. Dubbiin naa galaan jirtu akkami sila? Ijoo yoo waliin hin ciisin durbummaan ilaalamuu jalqabe moo akkam? Babbanne reef babbadaa jirra bar. Reef babbadaa jirra. Alaaluma irratti ilaalamuu jalqabame otoo biraan ga'e osoo wajjin hin ciisin. Akkam? Nuuf hima warri haaraa amma fuudhaa jirtan kun of sodaanneeyyuu. Of sodaanneeyyuu. Of sodaanneeyyuu durbummaan urufuma irratti ilaalamuu jalqabama taana. Urufa irratti erga ilaalamuu maal gochi sargii jechuudha. Garee maal gochi fuudhee manatti hin galfachuudha. Duruma maaliif hin ilaali? Erga waliin hin ciisin ilaalama ta'e maal gochi fuudhee galfachuudha. Kunuu gaafiidha naaf. Hai. Hal maqaa namaa balleessu dhugaarbi maqaa namaa balleessuudha namni inni dhadhaatee qabu. Sumayyaanis amma ganna guruuchi naatti odeessus durbummaa hin qabdu. Kanaaf badde. Kaleessa galgalas Iyyaasuu fi wabiin akkas jedhaniiti kan haasaa turan. Ammallee mata duree wabiitii irratti durbummaa hin qabdu kanaafi. Yaa jamaa erga waliin hin ciisin namichi kun akkamitti argee mucayyoon kun durbummaa qabaachuu baatte? Haywaan durbummaa kun maa isin maraachana naaf hin galle of sodaanne baramaa nuti ofumaafuu arrabumanuyyuu gadi baasnee namoota dubbachuu sodaan. Hindi ajaa'ibumatu jira bara. Mucaa namaa maqaa balleessa nama dhugaa. Yaa hayyootii anaa kee maal asii godha? Gaafa si lakkafee namicha sanatti dhattee daarra gamte jechuudha. Gaafa si lakkafee wabii dhiiste dhattee namicha sana jaallattee hojii rakkatte. Dhugaa waaqa. Akkasitti odoo si faana bu'u si jedhee lafa meeqa deemee si jedhee innaa seenaa isaa immoo kaleessa dabarte yaadachuudhaaf jedhee bishaan irratti nam'ee lafa goggogaa irra ciisee jaalala akkanaa eessaa argatan barbaadanuun argatan iyyanuun argatan maraatanuun argatan garuu ati ofii keetiif jechuudha cubbuu mucaa kanaatu akkana si godhe natti fakkaata garuu ammallee lubbuu si jirti yoo taate lafa kamiyyuu jiraadhuti fayyaa nagaadhaan deebi'ii gara mana keetitti galli erga hin tuqamini wabiinumti si haa tuqu amma deebi'ee jechuudha kana booda. Erga gurbicha faana hin ciisin deebitee faana hin ciisin erga tokkicha jalaa baate erga taate
Kana booda itti deebitee hin ciisin. Hayi. Erga kan dura hin ciisin amma deebitee ciistaa miti habibti ati. Baga miliqxeeni. Waan dhabamtu jedhati hin shakkisiistu. Ati yennaa dhibala. Gootee namatti